Atileetiksiin Itoophiyaaf kallacha addunyaan itti beeku kan lammiileen itti boonan akkasumas immoo kan atileetonni illee fiiganii ofiifis biyyaafis ta'anidha. Booda kana garuu waan kana dhabaa irra rakkoon kun waan bubbulee haaraa miti garuu qalbii uummataa cabsaa akkasumas immoo miira uummataa illee miidhaa jira. Shaampiyoon atileetiksii addunyaa dhiyoo Tookiyootti dorgomame irratti Itoophiyaan yeroo jalqabaaf waggoota 32 keessatti warqii malee biyyatti deebiteetti. Kun maaliif ta'e jennee atileetota akkasumas immoo leenjisaa isarra darbees immoo kanneen atileetiksii Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordofan gaafachaa turre. Kanaafuu rakkoowwan ijoo kanaa jedhanii wantoota 5 nu tarreessaniiru. Tokko ilaalla. Sababa tokkoffaa rakkoo ijoo jedhanii atileetonni akkasumas immoo leenjistoonni kan kaasan hooggansi laafuudha. Yeroo dheeraaf namni atileetiksii keessa ture akka federeeshinii hoogganuu yaadamaa ture. Daraartuun hoogganteetti akkasumas immoo atileet Hayilee Gabrasillaasee hoogganeera. Waan dalagalis qabu, waan laaffisan yookiin immoo waan hin furrees qabu. Amma immoo kan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa hoogganaa jiru atileet Silashii Seen keessan beekaa rakkoo kana furadhee kana dura BBCtti dubbatee ture. Haa ta'u malee ammallee rakkoon jira. Rakkoon ijoo keessumaa gareen biyyaalessaa diigamee ammallee ijaaramuu dhabuu isaati. Atileetonni dorgommiirratti wal argu leenjisaa garaagaraa jala kan isaan leenji'an miirri biyyummaan jiru tokkummaan hin jiru waluun beennuu jedhani. Amma immoo haadhuma isaayyuu miidiyaatti ba'anii rakkoo jiru kan isaan dubbataa jiranii kunneen hooggansa federeeshiniidhaan kan sirrachuu danda'an akka ta'an kan atileetonnis akkasumas immoo leenjistoonnis dubbatan. Asuma irratti dhimmi biraa kaasuu dandeenyu dorgommiirratti yoo garree jiraanne Gudaaf Tsaggaayee akkasumas immoo Lammeechaa Girmaas atileetota kaanis kaafalaallennu xumura irratti yookiin dursanii ba'anii laafu yookiin immoo dafanii ba'uudha waan dhabaniif atileetonni kaan keessumaa kanneen Awurooppaa irraa dhufan fiiganii yeroo isaan injifatan argaa jirra. Dhimma teeknikaa kaa jechuudha. Inni kaan immoo irra deddeebiidhaan kan argaa jirru keessumaa Gudaayee fi atileetota kaan irratti yeroo isaan fiigan waan injifachuu fiigan hin fakkaatu miirri injifannoo hin jiru. Dhimmi xiinsammuu laafee jedhanii kan qeeqanis jiru. Dhimma kanas leenjisotas gaafanne irraa rakkoon kun akka jiru kan isaan kaasanii dur yeroo leenjisaa yookiin immoo atileet Xurunesh fa'aa Qananiisaa fa'aa yeroo isaan fiigaa turanii utuma dorgommii keessan seeniin akka isaan injifachuu danda'an uummanni ni abdata bira dhaabata. Amma miirri suni laafeera kun isarraa dhufeedhanii kan kaasanis jiru. Dhimmi biraa immoo kaasuu dandeenyu atileetonni Itoophiyaa akka Keeniyaa miti. Magaalaa keessa buufatan Keeniyaan baadiyyaa keessa hojjetu baadiyyaa keessa jiraatu. Itoophiyaa keessa garuu magaalaa Finfinnee bakka haalli qilleensaa illee mijataa hin taane keessatti leenjuu achuma bulu. Adeemsaafis karaan tiraafikiidha baay'ee rakkannaa jedhanii kana dura atileet Hayilee Gabrasillaasee akka isaan baadiyyaa seenanii achuma jiraatanii leenji'aniif yaada dhiyeessee ture. Ammatti kun jiran oollee kanaafuu federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa keessatti wannoonni sirrachuu qaban akka jiran ammallee kunneen ni akeeku. Shaampiyoon atileetiksii addunyaa baranaa Keeniyaaf adda. Warqii qofaa 7 qabu. Kun baay'eedha. Atileetonni Itoophiyaa kana tarii shaampiyoon atileetiksii 3, 4, 5, 6 keessa kan isaan fiduu danda'an. Kun Keeniyaaf milkaa'ina guddaadha. Garuu isaanis rakkoo ofiinuma qabaatu. Kana duras dubbataa waan turaniif bakka leenjii dabalatee jechuudha. Kan Itoophiyaa immoo baay'uma hammaate. Kanaafuu furmaata tattamaa barbaada. Rakkoo ijoo lammaffaa. Rakkoon ijoo lammaffaa atileetiin bakka bu'aa yookiin immoo haaraan dhibuudha. Waggaan atileetota wal fakkaataa argaa jirra. Salamuun Baaraggaa, Yoomiif Qajeelchaa atileetota wal fakkaataa jechuudha. Kun maaliif ta'edhanii atileetonni yookiin leenjistoonni kaafatan jiru. Sababii ijoo atileetonni keessumaa gajjallaatti dhufuu dhabuu isaaniiti. Yeroo nuti ijoollee manneen barnootaa keessa dorgommiin barattootaa baay'ee cimaa ture. Achi keessa atileetonni filatamu kilabii seenuu biyyas bakka bu'uu biyyas boonsuu ture. Wanni sun baay'ee laafeeraa jedhu. Kan dhimma kanatti dhiyeenyaan hordofan. Dabalataanis immoo kilaboonni banamanii fi dalagaa turan booda kana cufamaniiru. Deeggarsi laafeedhanii kan kokomatanis jiru. Haalli kun bakka hin sirrannetti immoo rakkoon ijoo Itoophiyaa kan atileetiksii jechuudha furamuu hin danda'u. Tokkoffaa dubbanneera, lammaffaa dubbanneera, sadaffaarra jira. Dhimmi sadaffaa seera dhabummaati. Kan kana jedhan leenjisaa atileetiksii Muhammad Eebboodha. Dhimmi kunis maali duratti akka kaasne gareen biyyaalessaa laafeera yookiin immoo diigameera. Kanammoo kan isaan fayyadamaa jiran maanaajeroota. Dhugumaa maanaajeroonni atileetota ciccimoo fidanii biyyas kan boonsan jiru. Fakkeenyaaf Gammadoo Daddafoo, Haji Adiloo fi kaan eeruu dandeenya. Gama kaaniin garuu atileetonni dorgommii akka hin arganne dhimma biyyaa dhiisanii dhimma dhuunfaarraa akka xiyyeeffatan kan godhan baay'ee jiru jedhu Muhammad Eebboo. Mi'aa dhageenyuun. Fedhiin dhuunfaa hin hammaate. Dallaalonni kanarratti baay'inaan bobba'an jiru. Garee biyyaa qofa osoo hin taane atileetiksii guutuutti miidhe. Fakkeenyuma salphaa si haa kaasuuti
atileetonni kilaboota keessaa silaa garee biyyaatti filataman yookiin immoo bara kana garee biyyaatti filatamaniitiin deemanii yeroo irraan argametti gara garaatti wal jalaa isnaach gochuu yeroo wal dorgommii silaa isaan argatanii minimaa guutuu qabanitti wal dorgommii akka hin arganne taasisuun manaajeroota biratti baay'inaan waan uumameef kun garee biyyaa haalaan miidheera. Giriidii yookiin selfishness inni jennu akka malee hammaate. Kanaaf amma humna federeeshinicha irraa humna duratti dallaalota jettan akkasumas maanaajerootatu cime akkasiin hubadhe yaada keessan. Eeyyan ijoolleen keessattuu immoo fireeshii ta'an carrama argame karaa argameen ala bahuu barbaadu karaa argameen viizaa argachuu barbaadu. Kana immoo soba osoo hin taane kijiba adiidhaan ijoollee gowwoomsaa ijoollee hedduutu miidhamaa jira. Atileetii miidhaaraa biyya miidhaaraa garee biyyaa miidhaa jira. Durdurii atileetonni keenya Itoophiyaa yookiin immoo kan Keeniyaa injifatanii atileetonni Faranjii Awurooppaa fi Ameerikaa xumurarra yeroo isaan baan agarra. Inuma marsaa fa'aa caalu. Amma faallata gargaa irra atileetonni Awurooppaa fi Ameerikaa atileetota keenya dursanii xumuraati jiru. Kun eessaa dhufe? Dhimma leenjiitii kun. Dhimma kanarratti kan gaafanne Mohammad Eebboo wanni sirratu baay'eetu jira jedhu. Fakkeenyaaf maal? Wanni biraa leenjii baratamaa keessaa bahuu dhabuu keessa. Biyyoota amma Awurooppaa ilaali leenjiin isaan itti jiran haalli isaan atileetota isaanii jiran leenjisaa jiran guyyatti yeroo 3 fa'aa haalli sirna soorataa akkasii. Warra Keeniyaa yoo ilaalte immoo kaampingi siisteemii isaanii yoo ilaalte baadiyyaa keessa kenna leenjiin guyyatti ganaman leenjifnaa galgala bosonatti gadi dhiifna. Sanuu immoo karaa dheeraa deemnee Finfinnee keessaatti ergitee seentara kan godhanne Finfinneedha. Ganama kiiloomeetira 50-60 deemtee leenjitee deebitaa galgala baatee hojjechuu hin dandeettu. Guyyaa jiimitti hojjechuu hin dandeettu. Seentariin kennas sirraa'uu qaba. Haalli leenjii kennas duraan nurraa baratanii amma isaan irraa barannee jijjiiruu qabna jedha. Leenjistoonni kennas ogummaa isaanii bifa sanaan fooyyessuu qabu. Wanni caalamneen tokko isa kana. Dhimma shanaffaa fi dhimmi ijoo biraa dhimma qindoominaati. Atileetiksiin kan nama tokko miti. Kan atileetii qofaa miti, kan leenjisaa qofaa miti, yookiin immoo kan federeeshinii qofaa miti. Kan mootummaatillee, kan uummataallee. Duruu yeroo nuti ijoollee atileetiksiin bu'uurri isaa uummata jedhamee uummatarraa gibirri sassaabama. Kun ammallee akka jiru qubaan qaba. Kanaafuu qaamoleen kunneen yoo walitti qindoomanii cimsan malee atileetiksiin Itoophiyaa cimuu hin danda'u. Barana meedaaliyaan 4 dhufeera. Meetii 2 fi naasii 2 shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti tarii waggaa 2 booda kunuu dhibuu danda'anii kan yaadaa hin jiru. Atileetotonnis yaaddoo akkasii qabu. Kanaafuu yeroon barfateera dafnee itti dhaqqabnu jechaa jiru. Atileetonni leenjistoonni akkasumas immoo kanneen atileetiksii Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofan. Isin maaltu fala jettu?